Nagaa faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu iddoo jirtaniif qixa jirtanitti yaa viidiyoo gabaabduu ishiin isinitti agarsiisuudhaan dhufeerra. Egaa kuni bakka mana kiyyaati isiniin jedha. Bakka mana kiyya Tayyii iddoo jedhamudha. Inni akkas fakkaata manni kiyya. Warri mana keemaa dhiistee baatee issoobdaa naan jechaa turtan. Tarii kana fakkaata. Kana dhiifnee keechaa deemnee jechaadha. Mana afaan takkatti galle. Itti dadhabnee itti xaarree maal jennee itti dafqinee. Inoo kanatti keechaa dhiifnee deemnee. Inoo haati mana kanaa ishii kanaa jechaadha. Inoo kanaa ishiitu keecha jira jechaadha ammatti. Mana keecha seenuu hin danda'amu miti. Inoo keecha isinii seenee isinitti agarsiisa keecha isaa jechaadha. Inoo akkas fakkaata boordi isaa daawwadhaa waan inni fakkaatu. Kana dhiifnee afaan takkatti gallee jechaadha Finfinnee deemne. Hojjaan nuti malee waan biraa mini. Inoo inni isaa immoo bal'atu laala. Kun karaa goola isaati jechaadha. Waan inni fakkaatu daawwadhaa kun. Keecha isaati isiniin jenna. Baay'ee bareechinee itti dadhabnee itti luqqaanee harki nu qunca'ee kiisiin nu qunca'ee qaama nama tokko xaarre deemnee keechaa deemnee jechaadha. Har'a immoo asuma ga'ee koo maal fakkaata laata jedheen dhufe. Egaa itti beekna lafa bal'aas beekna isiniin jechuu barbaadani. Bal'aas oduma beeknu dhiifnee baanee namoonni tokko tokko gaafa komantii barreessitan mana qabachuu hin dandeechanii mana qulqulluu hin beektanii hin jechaa turtanii. Kana fakkaatu dhiifnee keechaa baanee jechaadha. Laalaa boordii isaa kan hojjetame korniisii isaati kun nama isinitti agarsiisaa jiru kun lafa isaati. Kun immoo barri isaati jechaadha. Waraqataa shaffaname massaatiin hin galle isa qofa tafe. Karaa nacaan immoo kun manyitaa isaati jechaadha. Kun manyitaa abbaa manyitaa lamaati. Keechi isaan xumuramne malee. Kun koloodarii isaati. Manyitaa isaa akkanatti hafee jechaadha. Ishii tana qofa tafe. Asiin keenya kun kana bakkee algaa. Abbaa manyitaa lamaati jechaadha. Kunoo karaa kanaan. Akkas fakkaata jechaadha. Asiin immoo korniisi isaan hojjetamne. Isa kana qofa tafe malee waan tafe hin jiru. Egaa waan hundumaa keessatti waaqayyo fayyaa namaa kenna waan miti lafa barbaadan jiraachuun hin danda'amu. Baay'ee isin jaallanna isin kabajna. Isinumatti agarsiisuuf ammallee waan biraa miti. Maafiin obboloota kooti isinan jaalladha isinan kabaja. Waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jenna. Viidiyoo kanarra daawwattan laayik godha sabskiraayib godha. Isin jaallanna lafti isaas kunoo kana fakkaata jechuudha. Hodhodhoo barbaade xiqqoo ishii liishoo irra hin deebine. Guyyaa tokko immoo seeraamikii gashine isa kana. Taatan hin jiru isiniin jenna isin jaallanna. Kanaaf waan hundumaa keessatti kana fakkaata jechaadha manni keenya. Kana fakkaata isiniin jenna isin jaallanna fayyaa nuu ta'a.